gama video kanaan seenin dura warroonni YouTube kiyyaan arginu YouTube koo kana subscribe naaf godhaa please ilmaan Oromoodha. Ayyee akka wanni gochuu mijaa'utti. Ayyee YouTubein kiyya si as galtanii yoo sigmootuuf jettanii search gootan direct isinii dhufaa jechuudha. Sigmootuuf jettanii yoo ibsa jaaltan isiniif dhufaa. Yeroo inni isiniif dhufe qubee guutuu miti. Sigmootuuf jettanii qubee guutuudhaan yoo sajjaltan isiniif dhufaa. Dhagaan YouTube kun video nan gadhiisedha. Kunniin video nan gadhiisedha jechuudha. Jalqaba isa kana isa jalqabarra jiru kana video ammallee video 7 qofaatu jala jira. Hayyee subscribe naa godhaa dhiifama waliin isiniin jedha. Inni lammataa kunillee sigmootuuf ni beektanii maanni maqaa isaa na jalaa galee isaallee namoota hundaa'u subscribe akka gootan isin gaafadha. Amma katteeta gara barumsichaa isin dabarsaa na hordofaa. Egaa waan tokko filetti gochuudhaaf itti gargaaramnu yeroo mara Google Chrome irratti seennee waa search gochuudhaaf amma new tab jettu ni filanna. Yeroo new tab jettu filannee Renderforest jennee barreessina. Forest.com jennee yoo go ennani Renderforest.com aye website isa kanarratti dhaan akkas jedha sajjala isin garuu isinii dhufa. Renderforest.com isa kana website jalqabaa kanadha. Egaan eega website jalqabaa kanarra seennee maal ishee jettu filanna. Get start ishee jettu kana filanna. Get start eega ishee jettu kana filanne mallattoolee as jiran kana keessa video, logo, makeup, graphics, website kanneen hundi faayidaa ni qabani. Kanneen keessaa ani isa kamiin filadhee isinitti argisiisu logoollee warra barbaadaniif ni jira. Egaan keessumattuu logoonii fi bakki viidiyoo jettu kun miidiyaalee garaagaraa irratti ga'ee guddaa kan taphatu isaan kana amma keessa seenee isin argisiisu. Egaan akkanatti seenee amma naaf baasu search gochuu jira. Ayyee amma naaf baaseeti jira jechuudha. Kanneen keessaa viidiyoo feetan kireet gochuudha warri akaawuntii yuutubara gurguddaa qabdan watermark gootanii hojjetachuu dandeessu. Warreen PayPal application PayPal irratti akaawuntii bantanii achirraa doolaara qabdanillee asumaan render kanallee logo isaa irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Egaa akkasitti seennee maal goonaa viidiyoo nutti tole tokko uummachuudhaaf viidiyoo nutti tole tokko kireet gochuudhaaf haala kan fayyadamna. Ayyee mi'a amma kana fayyadamee isin argisiisu. Obsaan afaana turaa. Bannoonni xiqqoon qobduu hin tuffatinaa obboloota koo. Egaan amma viidiyoo kana ni ilaalla bifa kamiin akka inni dhufu. Shabakaan kiyya xiqqoo waan dadhabaa ta'eef na eegaadha. Amma viidiyoo ayyee kunoo biyyuu namatti hin tolu. Mee viidiyoo kanneen miidiyaa gurguddaa irratti fayyadan mee isin argisiisu. Ammallee kunillee naan taane viidiyoo haa jedhu masalan fakkeenyaaf kireetii viidiyoo yaa Allah ol ta'ansi koofa gooftaan gargee kaunii islaamummaa ni fafaa. Ayyee mee anamma kana kireet godhe isin argisiisu yaa rabbi na gargaar. Mee ilaalaa nafaana ba'a. Yoo isin na caala kireet gochuu dandeessanii angaruu haganaa danda'ame tokko mokoraa qaccee isin qabsiisa jechuudha. Ayyee eeganiif akkanatti nu baase amma wantoota asirra gurgurtannu bakka nu kenneedha jechuudha.
jalqaba irratti music name isa jedhu kana nan jijjiira gara maqaa kootiitti. Sigimootube isa jedhutti jijjiiradha jechuudha. Fakkeenyaaf yaani isin amma waan feetan godhachuu dandeessu. Artist name Jaafartaayuu jedhee haa guutu. Jaafartaayuu no Jaafartaayuu let's go. Hayya amma bakka footoo kana upload isa jedhe filattanii upload footoo ni beektu yeroo maraa'u. Hayya amma eeganiif akkanatti filadhee jedhee gara intinii kootina keessa hayyamee amma keessa isin agarsiisu gaalarii isa jedhu filattanii. Hayyee gaalarii isa jedhu kana filannee amma footoo tokko as keessaa fudhadhu. Footoo amma daawwatu jechuudha. Hayyee kanumaan filadha. Saayizii isaatiin ta'etti tolfata gaa'e. Daniin jedhaaniin. Hayyee gandan jedheenii. Hayyee amma maaltu narraa hidhatame? Weebsaayitii na barbaada jechuudha kuni. Ni danda'a dhiiroo hin danda'u. Hin danda'u mee kana akkanumatti haadhiisu jechuudha. Icon 01 ayyemmee kana amma fakkeenyaaf kun akkam ta'e lammee haa ilaalu. Add music naan jedha yaani sagalee feetetti filadhu jedha. Add music jettu kana ayyee kanuma isaaniirraa naa kennan immoo your device. An amma fakkeenyaaf wanni koo geetaa muuziqaan qabu. Ayyemmee kanumarraa haa filadhu. Ayyee haadhiisu muuziqaadha. Muuziqaa haadhiisu mee amma viidiyicha isin haa argisiisu jechuudha. Suuraa kiilee gabbaasaa fudhanne. Maaliin godha viidiyoodhaa biin qabu. Mee amma kanumaa filadhu. Ka dubni isaa giriin iskiriinii ta'e kana filadhu. Ayyee eegan akkasitti filadhee maaliin godha. Footoo asii ana maal na gaafataadha. Ni eeyyamee waan ta'uu deemu. Ananiin la 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 ayyee kanallee nan guuta. Waggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Yaalli isaatiin mana ilaalaa. Kana sa'a guutu. Waggaa baay'ee wal baannee garuu hin dandeenye. Waligee wayii dhimmisaa mana godhuu dhimmisaa. Waligee wayii mana godhuu dhimmisaa. Waggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye.
gabaay'ee walbaanee amma garuu dandeenye balubbaarreen. Amma dhumeeraa jechuun ilaana maaliif bakka duwwaana warrigeen wargi dhimmisaa mana koo godhoo dhimmisaa warrigeen wargi dhimmisaa mana koo godhoo dhimmisaa galarii murayaan kana itti dabalu. Amma akkas godhee eegan fixee amma gara kamaa dhufu ayyee wanta akka maala isaa godhatudha. My videos. Shut up wallahi shut. Gandalagee fixee of dubana deebisee hoo. Ya jamaah download gochuun ulfaate gaa.